Video shawtii juqaase kuno gara Binance fada Binance erga fadhi booda course irratti fada system jira. Hello guys, aran kan video tan fada video mo mutumurati dawachuudhaan para pasida video kana like godhaa subscribe mata yettawa hsm channel kiya farate kan jamu kan telegram yooti gochuu inni gatinas ni jechuudha. Video kana yotamu like gune garada amma ta tepi sa order quran barnoota keenya waa hundarraa asirratti application kana jalqabuudhaaf qabaratti linkii description linkii dhaan koodii takka description box kan jira linkii san irratti gad ni tuquuga booddee koodii san jira keessa ni gattu immoo karaa koodii kana isin gachuuga linkii kallee karaa kan telegram koodii isinifaa akka eegalaan karaa telegram kiyyaasa fida immoo kana copy godhee asirratti link kanal tokkotti ni kennachu sambode karaa nagalcha linki karaa tokko kuno bode kuno application kun isin gammachiisu Bybit Binance fi PayPal fighting kafala karaa TRC ni kenna USDT TRC kafala asirratti application kana jalqabuudhaaf linki kanal tokko klik goona sambode application Play Store ittiin fudhataa jechuudha. Sambode application install erga install goone booddee haala kanaatiin install fi play nu fida asirratti play kan irratti alqoof klik goona sambode giraatti kan interface kan qabatee nu dhufa jechuudha. Gubbaa kanatti kan keessatti nickni yookiin maqaa keessatti ni guutuu gama jaarta immoo email ni guutuu sambode password keessa shaw gootanii ilaalaa yookaan immoo fedhan edituudhaan kan barbaadan irratti email irratti guutuu sambode immoo referral code screen receipt yookaan immoo copy return irratti paste gochuudhaan keessa gochuu erga ili keessa dibute akka fakkaata amma ani no asli liri keessa guddifachuu dandeessu isa continue yeroo tokkoof ka isima irratti dhiqatanii game kanatti si vida game kana kanas bank kanatti yookiin lukkuu fakkaata daaki fakkaatu kana erga al tokkoof jechuudhaan akini gama dubire hinda barreeffama akini internet ono edward level kenya app godhuu dandeenya dandeenya kaza sambode gama wanta nuti sa wati yommuu dabaruga asirratti wanta nuti keessatti isa karratti watch video ilaaluuti dandeenya like speed mo video ilaalee wanta game kenya nu kapuu danda'u asirratti yeroo jabaateef daily strike daily strike kaga kuni jimisnif kanna jimi wantaatti jiruuti dandeessu sodde gama DPT jirtan jechuudha shop kete godhanit les tirsa amatirti daily strike kana ni xumurtu sambodiga karabira ka ergan keessa asirratti shopping jechuudha kuni maali kan itti jimi DPT yartu jechuudha amma jimi kuma fi ibasadi fi ditani qaba asirratti shopping kana istiga jimi kana ma DPT kerte DP namu gara wantaga kuno warten connect DP ja convert juga convert goda DP GP GMP kharaga wantatti kaytachu gama DP kayarta sambode qatita wadro gurchu industry amma asirratti DP hangi kuneta asirratti total isasin vida DP hangi asigi terketa kuniga wahanga saniti qayarama DMP kuniga Jimin kuni gama DP yang qayarama akas ilaaluudhaan gachuu jidduutiin booddeega wanta kanneetti jirchuutii dandeessuudha asirratti GMP kana biyyee takka hojjechuudhaaf jaga levelii keessa illee geemii san taphachuu app godhachuu indagatina maaliif G kana sariin geemii guurta wanta fecha amma asirratti wanti singoota erga geemii taphate levelii keessa guddifatan booddee asirratti dhuftu shopping keessanii dhuftu sambode levelii keessan guddifachuuti qabdu namoo geemii kenna isniif kan keessanii guddifachuu qabdu sambode asirratti geemii alakaatiin guddifatanii geemii kana diitti qayyaruu dandeessu shopping keessa dhuftanii dokati isa icon no asirratti gama geemii e-commerce TV dema qachuudha kan irra guddifatachuu dandeessu asirratti erga
guddifatanii booddee isa jeemii gama DPT yeroo dandeessu. Gama kanatti kun impirimeemidha. Impirimeemiin doolaarii jechuudha. Asirratti jeemii kanatti gartuu step by step siif kaa'ee jira jechuudha. Convert to jeemii to yeroo ni dandeessu jechuudha. Asirratti jeemiin kumni shantaa yookiin immoo jeemiin kumni shantama jechuudha. Isa DP dhibbaadha. Asirratti immoo jeemiin kumni dhibbi sadii DP dhibba shaniidha yookiin duwwaa shaniidha. Asirratti kumni takka DP takkaa fi dhibba sadiidha. Doolaarii takka saddeet jechuudha. Asirratti immoo lamaa fi kumni dhibbi shan doolaara shanidha jechuudha. DP dhibba kuma jechuudha. DP kuma shan taate doolaara shanidha taate. Akkaataa kanallee jeemii keessan gontaatti DPT jiru dhiibantu. Amma asirratti erga karaa kanaan guddifatanii booddee karaa kamiin akka barnullee siitibsa. Nafa singichaa asirratti erga san hunda xumurtanii booddee laak spiin irrattillee jeemii ergachuu dandeessu. Laak spiiniin asii yookiin short viidiyoo jechuudha. Short viidiyoo ilaaluudhaan kan daqiiqaa 10 caalee kan show isin waan taateef gam san ilaaluudhaan jeemii keessa illee guddifachuu dandeessu. San invite friendly namoota hiriyoota keessa gochuudhaan jeemii 50 isiniif kenna. Jeemii DP 50 kenna. DP san gamma doolaarii itti qayyarru duwwaa 5 jechuudha. Akkas kenna. Aduraan illee harkachuu dandeessu jechuudha. Karaa biin kan hojjetan yommuu ta'u daayilii strike dandeessu san booddee jeemii walitti qabachuu dandeessu jechuudha. Asirratti erga jeemii walitti qabatanii booddee toppii gochuudhaan konvertii qaawwatii dandeessu jechuudha. Kanaatiin ammoo karatti walitti illee isinitti agarsiisa. Haaluma kanaatiin nafa tura isinii jechaadha. Amma erga daayilii illee fudhatanii booddee spiinii erga gootanii booddee watch viidiyoo erga gootanii namoota wantoota baay'ee affeertan yommuu erga doolaara keessan guuttanii booddee karaatti goonuu isinii karatti gaa anama 2009 hojjeteen jira jechuudha. Hanga jedheen jira. Kaashaatti san booddee Binance na fudhadha. Erga Binance fudhadhee Binance ID asatti gaa external wallet fudhadhee gaa internal wallet incuqaa anama Binance irratti Binance UID gaa recommend kana godhee jiru Binance UID gaa asirratti coin ko asirratti argama. Coin ko asirratti coinii 2020 jechuudha. DP ngasiin qaba. Asirratti kuni wanta kiyya jechuudha. Binance UID kiyya. Binance UID gaa Binance ID'n kan Binance irratti argamu jechuudha. Binance keessa irraa fudhanii asirratti ni galchitu. San booddee kunoo nama erga galchee booddee gama kanatti gaa kunoo request submit nan jira. Biyya takka baay'ee jechuudha. Applicationii itti fayyadamaa singichaa gaa guyyaa biraatti viidiyoo biraatti deebinutti gaa bye bye. Channel kiya subscribe godhadhaa. Maatii channel kiya dabalaa. Bye bye.